Shama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan gullallee Budoo jalatti argamtan hundi keessanuu oduu gammachiisaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu kan isiniif dubbisu ana Oromtittiidha. Shama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan gullallee Budoo jalatti argamtan hundi keessanuu oduu gammachiisaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu kan isiniif dubbisu ana Oromtittiidha. Oduu cabsaa Bitootessa 24 ji'a 2022 gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Jaalqeerransoon wayyootiin hoogganamu kadhimamtoota akeekaa fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromootti amanan miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an lubbuu isaanii takkitti qaban qabsoof bilisummaa Oromootiif gumaacha gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deemuun leenjii waraanummaa fi barnoota garaagaraa fudhachaa turanii xumurachuun bakka manguddoo Oromoo fi hawaasni hedduu irratti hirmaate bifa ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Sirna eebbichaa irrattis dhaamsi Jaalqeerransoo wayyoo dabarsan. Maaloo ammallee qeerroo fi qarreen Oromoo mana teessanii hin du'inaa gara dirree qabsoo bilisummaa Oromoo koottaa. Humna taanaa Oromiyaa jaarraa tokkoo fi walakkaa afaan qawweetiin gabroomtee waboo jalatti hiriirree birmadummaa Oromiyaa kabachiisuu biyya alaabaa mataa ishee qabdu addunyaa irratti beekamtuu ijaarree jechuun carraa kana dhaamsa dabarsaniiru. Galatooma. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan gurraandhala 4 bara 2022 isiniif dhiyeessaa. Gabaasa gumaachaa waliin annadi Oromooti. Sabboontotni ilmaan Oromoo reefi gaachana sabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanitti fufanii jiru. Miseensonnii fi deeggartoonni maaddeetumsa obbo biyya Masrii kooddi 39 gurmuutumsa obbo Ifa Guddinaa Xirroo Carcar gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf qarshii 8,320 galii taasisanii jiru. Gumaacha taasisan kanas hanga Oromiyaa walaboomtuu fi Oromoon bilisoomtutti deeggarsi isaan godhan kan itti fufu ta'uu koreen qindeessitummaan dheetumsa obbo biyya Masrii kooddi 39 gurmuutumsa obbo Ifa Guddinaa Xirroo Carcar ibsan. Itti dabaluun koreen tun wobootumsuun qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuudha jennee aman. Hawaasni Oromoo biyya Masrii jiran woboo akka tumsan waamicha Oromummaa fi obbolummaa godhuu fi feenas jedhanii jiru. Guyyaa waraan bilisummaa Oromoo ammajjii 1 bara 2022 sababeeffachuun biyya Yemen magaalaa Sanaa irraa deeggarsa oboo taasifamee jira. Deeggarsi kunis maadhee Jaalnadhii Gammadaa, maadheen Jeneraal Waaqoo Guutuu fi sabboontota ilmaan Oromoo deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo oboo irratti hirmaachuun riyaala Yemanii 299 gumaachan. Akkasumas afooshaan tokkummaa wirtuu wal gargaarsa dubartoota riyaala Yemanii 78 gumaachan. Afooshaan Hawwan Qeerroo riyaala Yemanii 70 gumaachan. Afooshaan Keerii riyaala Yemanii 53 gumaachan. Gurmuutumsa obbo Ifa Guddinaa Xirroo Carcar irraa falmattuu Oromoo riyaala Swiidii Arabiyaa 100 maadhee godaannisa seenaa harma muraa aanolee irraa sabboontuu Oromoo riyaala Swiidii Arabiyaa 100 maadheen xumura gabrummaa irraa biiftuu barii riyaala Swiidii Arabiyaa 100 gumaachanii jiru. Akka waliigalaatti gumaachuu obbo guyyaa kana taasifame riyaala Yemanii 500 qarshiin paayera Itoophiyaa 52,290 woboof gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaa ABO oborratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.